akkamitti TikTok maallaqa nuuf kafaluu danda'a. Sirreeffannee jechuudha. Akkaataa inni itti maallaqa nuuf kafaluun isin barsiisa. Ashamaa harka fuunee kabajamtaa fi hordoftoota chaanala Hootii akkamitti nagaa qabdu. Akka nagaa qabdan abdiin isinirraa qaba. Akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtan maraatti nageenya qilleensarra fiigee lagaaf gaarcee isin haadha qabuun isiniin jira. Bara barumsa bareedaan qabadde isinii dhufee haga dhumaatiin hordoftan abdii fi kabajaa guddaan isiniif qaba. Warreen jalqaba karaa chaanala kiyyaa dhuftan like, share, subscribe godhuun hin dagatinaa isiniin jaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole subscribe naaf godhaa isiniin jaa. Ara barumsa bareedaa ta'u kun qabadee dhufee innis waan irraa fayyadamtan kan qabadee dhufee maal jechuun kan isin ilaalu haa waliin ilaallu ta'a haga dhumaa qophii kiyyaatti yoo nafaan turtan irraa fayyadamtan jedheeti kan ijaadu. Amma kallattiidhaan qara barumsa keenyaatti osoo isin dabarsinee dura warreen chaanala kiyyaa harataan subscribe godhaa warreen haga maatii kiyyaa taatan anaa dhufu ammallee irra deebi'ee isiniin jechuu barbaada. Namni hanga maatii viidiyoo kana like godhin like godhi hanga barumsaatti isin dabarsine jechuudha. Haga barumsa kiyyaatti isin dabarsuuf kiyyaa dura isin hubachiisa barbaada barumsa. Innis maal jechuun kan isin hin oolu. Barsiisaan qabadee dhufee akkamitti TikTok maallaqa nuuf kafaluu danda'a. Sirreeffannee jechuudha. Akkaataa inni itti maallaqa nuuf kafaluun isin barsiisa. Yoo ammoo maallaqa hin barbaachifne akkanumatti itti fayyadamuudhaaf viidiyoo namaa ilaaluudhaaf akka ta'u taate isin hin barbaachisu. Yoo ammoo maallaqa irraa nyaachuudhaaf kan barbaadan ta'e isin barbaachisa. Filoo 10,000 olitti maallaqa kan isiniif kafalu ta'a jechuudha TikTokii. Akkas isiniin ja'a haga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turuu hin dagatinaadha. Akkamitti TikTok irraa maallaqa nyaanna warri jettan koottaa isiniin barsiisa. Haga dhuma barumsaatti nafaan turaadha. TikTok keenya keessa hin galla. Eega TikTok keenya keessa galleen boodatti jechuudha. Jalqaba. Eega TikTok keenya keessa gallee boodatti jechuudha. Xiqqoo daqiiqaa takka naaf obsaadha. Haga dhumaatti nafaan turaadha. Isinii hin garsiisa akkamitti akka maallaqa isiniif kafalu jechuudha. Saniifuu nafaan turaan isiniin jaa. Waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. Haga dhumaatti qottaadha. Waliin baranna. TikTok keenya keessa hin galla. Anu banuu turaadhaa xiqqoo daqiiqaadhaaf TikTok keenya keessa galaatiin jira. TikTok keenya keessa eega gallee TikTok keenya keessa gallee as tuqaasna. Sana booda bakka tuqaa sadiin kana tuqaasnaa jechuudha. Tuqaa sadiin kana F2 deebi'ee isin garsiisa. Tuqaa sadiin kana ni agartan jeeti jedha. Tuqaa sadiin kana tuqaasna yeroo takkaaf eega kanatti tuqaastaniin boodatti wanaa jalkaanti kan jahu kana tuqaastu kaa jirtan jeeta jedha. Isa yeroo takkaaf tuqaasna. Sana boodatti bakka kana
Cuqaasna yeroo takkaa fi okay. Achitti aansee isa kana cuqaasna. Hagadumatti nafaan turaadhaa barbaadaati kan inni jiru. Xiqqoo neetwoorkii kiyyaa dadhabaadha. Okay, akkanatti isiniif baase jechuudha. Yeroo inni akkanatti isiniif baase amma asirratti aartii jira, miidiyaa, waan adda addaati warri nyaata dalaganii akkasuma waan garagaraatu jira jechuudha. Isin as keessaa waan irratti hojjettan warri aartii irratti ol baatanii dandansuu barbaadan aartii irratti guuttatanii warri nyaata godhuu barbaadan nyaata irratti guuttatanii akkaataa nyaata ittiin dalagan warri miidiyaadha. Miidiyaa kanarratti guuttattu. Yoo ammoo sanii hin barbaanne waa hundarratti hojjechuu kan barbaadan taate isa kana hagadii kara jalaa jiru kana jechuudha. Isarra ni xuyxanii akka inni jechuudha waa hundarratti waan barbaadan gadhiiftaniif isarratti cuqaastu. Akkana isiniif taaddan ta'eeti jira. Maqaa dhiira immoo shamarree si gaafata. Yoo dhiira taate dhiira guuttataa, shamar taate shamarra guuttataa. Ani dhiira waan hin ta'eef dhiira irratti guuttadha. Dhiira irratti guuttadha jechuudha. Hagasii keessaa hin ba'a jechuudha. Guuttameeti jira. Wanni guddaan inni nu barbaachisuuf viidiyoon keenya irra guddinaan akka deefee nama bira faca'uufis nu gargaara. Akkasumattis akka viidiyoon keenya dafee nama bira faca'uuf nu gargaara. Maallaqa TikTok irraa fudhachuu kan barbaadan taate isin gargaara waan ta'eef irraa barachuu dandeessin jeetii yaada jechuudha. Saniifuu haga akka dhumaatti daawwattan viidiyoo kana abdiin qaba. Haga dhumaatti akka daawwattan abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha. Amma ani guuttadheen jira. Xiyya rakkina hin qabu jechuudha. Guuttadheetiin jira irra deebi'ee. Kunoo guuttadheetiin jira jechuudha ani guuttadheetiin jira jechuudha. Xiyya rakkina hin qabu jechuudha. Guuttadhee kafaltiidhaaf akkanatti kan inni barbaachisu jechuudha. Kafaltii maallaqa irraa nyaachuu kan barbaadan taate TikTok akkanatti maallaqa isiniif kafala. Akkasumas viidiyoon keessan dafee isiniif fiiga jechuudha. Jalqaba keessan akkanatti isinii baasa. Akkanatti isiniif baasa jechuudha. Kan biizinasii yoo godhuu barbaadanis kana kan mataa keessanii godhuu barbaadanis kan gubbaate jechuudha. Anamma isarratti guuta. Isarratti guuta jechuudha. Okay, profaayilii kee edit godhi jaa. Profaayiliin kiyyanaas ta'e jechuudha. Akkasii keessaa beetiin jira jechuudha. Saniifuu haga dhumaatti waan hordoftaniif hedduutti jaaladha. Hedduun isin galateeffadha. Hedduu galatoomaa naaf isiniin jechuu barbaada. Irraa barattan jeetii yaada. Haga dhumaatti waan na waliin turtaniif ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Warri jalqaba dhuftan mana boonsaatu kan isin jettanii like, share, subscribe godhuu hin dagatinaadha. Barumsichi kun waan isin barsiisuuf akkasumas irraa fayyadamtaniif anis akkaan irraa fayyadamuuf like naaf godhaadha. Warreen haaraa taatan subscribe naaf godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin galateeffadha. Ulfaadhaan isiniin jaa. Yoo Rabbi jee barumsa biraa hangaan qabadhee dhufutti torbaan walitti deebina. Naaf ulfaadhaan isiniin jaa. Yaada yoo qabaatan akkasumas barumsaalee yoo waan isin dhibe jiraate koomantiileen barreessaa waan hin beekurraa isin barsiisa. Nagaa Rabbi keessa naaf oola. Warra isin biraa halkaniitis halkan gaarii bulaan isiniin jechuu barbaada. Nagaatti. Rabbi barumsa biraatiin hamma walitti deebinu turtii gaarii isiniin jaa. Nagaan naaf jiraadha.